meeshaa isaa qabeen gadhiisuu didee. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee jiituu magariituu Oromiyaa keessatti yeroo ta'u barnoota kiyyas kutaa 1 hanga 12tti maatii koo biratti ergan baradhee booda yuunivarsiitii seeneellee haga waggaa 2tti baradheera. Barnoota waggaa 2ffaa barachuu akkuman jalqabeen galuu rakkoo namtolchee narratti uumameen barnoota koon itti fufuu hin dandeenye. Maatiin koo ana waliin ijoollee 5 dhiira 3 fi durba 2 qabu. Durba ta'een jalqaba irratti obboleessa koottaaneen lammaffaa irratti maatii koofin dhaladhe. Haatii fi abbaan koo qonnaan bultootadha. Haa ta'uutii garuu abbaan koo nama barate qonnaa maddiitti gaggeessaa gandaa naannoo keenyaa ta'ee waggaa dheeraaf nama hojjetedha. Haati koo jiruu ishee mana keessatti dabarsiti. Mucaa baadiyyaa waan na taateef barnoota hin qabdu. Maatiin kiyyaa jireenyi isaanii baadiyyaa ta'us haa ta'uutii garuu anaa fi obboloota koo kan isaan jiraachisan magaaladha. Abbaan koo magaalatti mana ijaaree achitti baranna wanta nu barbaachisu torbee torbeedhaan deemnee fidanna yookiin immoo maatiin namatti nuuf ergu. Haala kanaatiin hundi keenyi barannee haga kutaa 12tti xumurree maatii keenyarraa baaneerra. Garaagarummaan anaa fi obboleessa koo hangafaa gidduu jiru waggaaf baatii 6dha. Anaa fi obboleessa kiyya anatti aanee dhalatee jiru immoo waggaa 2, warreen hafan waggaaf 3dha. Hundumti keenyiyyuu kan wal hangafnu otoo hin taane hiriyyaama fakkaanna. Xiiqiin barnootaan wal dhaqqabuu nu keessa waan na jiruuf hundumti keenyiyyuu jabaanneeti baranna. Sadarkaan barnoota dhala namaaf galuu yookiin immoo kennaan hundumti keenyi barnoota irratti qabnu garaagara ta'us haa ta'uutii garuu hundi keenyi haga humna keenyaa ni qayyabanna. Nu keessa barnootatti kan cimu jira, giddu galeessi jira, otuma dubbisnuu dadhabaa dareedhaa gara dareetti qofa darbuuf kan baratus nu keessa jira. Bifa kanaan gargaarsa maatii kootiin haga kutaa 12tiin baradhe. Maatiin keenyi barnoota har'a qofa barannuuf otoo hin taane borillee jireenya nuti jiraannuuf nu gorsaa akka of eeggannu maqaan keenyi bakka hin taanetti akka hin banne baay'ee nu sakatta'aa nu guddisaniiru. Abbaan koo torbeetti baadiyyaadhaa si'a 2 ta'e si'a takkaa ni dhufa. Yeroo dhufetti walitti nu qabee haala barnootaa keenyaa nu gaafatee nu gorsee kana godhaa kana immoo hin godhiinaa barri ishee bara badduudhaa of eeggadhaa culullee barri kuni fide jalaatii of eeggadhaa simbuttee bakka hin taane akkasin hin ganne nuun jechuun baay'ee nu gorsaa. Abbaan keenyi dhufeera jedhameera taanaan hundi keenyiyyuu manatti argamna. Haga inni dhufee waan nuuf kennuutis eegganna. Innis hunduma keenyaaf bakka tokkotti waa otoo nuuf hin godhiin hin galu. Baay'ee nu jaallata. Egeree keenyaafis baay'ee dhiphata. Isin keessaa namni tokko gorsa koon ala yoo deeme ala koo hin jedhu mana kootii baaseen nan gata jedhee nutti himaam. Gorsa abbaa koo jalaa bahuun baay'ee ulfaataadha. Baay'ee isa jaallanna. Kanaan maarre'anii barnoota koo kutaa 12ffaa xumureen yuunivarsiitii galee. Akka tasaa ta'ee barnoonni yuunivarsiitiitiin na dhaqqabee dipaartimentii injinaringii sanuu immoo baay'ee ulfaataa kan ta'e elektirikaalii kan jedhamudha. Qayyabadhee seemisteera 3 darbus haa ta'uutii garuu otuman sodaadhuu seemisteera 3 sanan xumuree. Haa ta'uutii garuu waggaa 1ffaa xumureen waggaa 2ffaa barachuu jalqabeen reefuma baatii tokko yeroo fixutti bara 2006 jechuun waggaa 11 dura lolli mooraa yuunivarsiitii keenyaa fi mooraa yuunivarsiitii Oromiyaa guutuutti ni ka'a. Lola kana keessatti guyyaa tokko ni qabbanaa'a, guyyaa tokko immoo lolli itti fufa ture. Anaa fi hiriyoonni koo dormii keessaa otoo hin bahin guyyaa tokko guyyaa 2 otoo hin nyaatiin otoo hin dhugiin yeroo bullu ni qabna. Guyyaa tokko immoo nama bira deemnu bira deemnee bulla. Hiriyoonni koo magaala keessaa nama beekanii hin qabaniin. Ani garuu guyyuuman waggaa 1ffaa barachuu jalqabee mooraa yuunivarsiitii sanatti ramadame mucaa biyya keenyaa kan ta'e mooraa yuunivarsiitii
yuunivarsiitii kana keessaa kan barsiisu waliin wal barreerraa wal baruu qofa otoo hin taane jaalallee waliis waliif taane hanga barnoota kee xumurtutti sin eegaa homaa sin tuqunaan jedhee walii gallee anis kabaja kiyya eeggadheen akka gorsa haadhaaf abbaa kootti guyyaa gaa'ela kiyyaa barnoota booddee raawwadha jedheen jaalallee koo waliinis walii galeera. Guyyaa tokko yeroo sodaannu hiriyoota koo 3 qabadheen dormii tokko guutuu deemnee mana jaalallee koo kanaa bullaa. Gonkumaa immoo yoo diidatti ta'e yookiin immoo kaaffee ta'e malee jaalallee koo kana qofaatti mana isaatti argachuun barbaadu. Ilma dhiiraa waan na ta'eef na miidhuu danda'a jedheen baay'een sodaadha. Qofaatti dhiira waliin mana tokko keessa bulanii nan tuqiin jechuun waraabessa harree bira kaa'anii hin nyaatiin akka jechuudhaati. Obboloonni koo shamarranii hedduun barnoota elementarii yeroo barannurraatii kaasee jaalala jedhamee mana duwwaatti wal beellamuun rakkoo uumamudha waan na ta'eef yeroon mana jaalallee koo deemu yeroo hundumaayyuu hiriyoota koo dubaraa barattoota dormii koo keessaa nama tokko qabadheen mana isaa deemaa. Isaaf ta'uu yookiin immoo jaallachuu baatus haa ta'uutii garuu waliigaltee makeenyadha. Kanaan otoo jirruu maarree guyyaa tokko mooraa yuunivarsiitii keenyaa keessatti naannoo toora sa'a 2 walakkaan lolli ni ka'a. Galgala keessa jechuudha. Barattoonni fincila gaggeessan waraqaa dormii keessaa mukeen walitti qabanii abiddatti qabsiisanii akka tasaa ta'ee shayee dhuguudhaaf mooraama yuunivarsiitii keessa anaa fi hiriyoonni koo 3 kun shayee dhugnee deebi'aa jirra. Barattoonni bakka garaagaraatti abidda akkuma qabsiisaniin qaamni hidhate mooraa yuunivarsiitii keessa seenee rasaasa dhukaasuu aara nama ukkaamsu darbachuu eegalee. Kanaan anaa fi hiriyoonni koos baqannee mooraan ala baanee. Haa ta'uutii garuu qaamni mootummaa hidhate kun mooraa dhalattillee barattoota rukuchuun dhiibbaarraan geessisaa ture. Barattoota rukutamanii fi dhiibbaarraan gahamanii keessaa tokko anaa fi hiriyoota koo 3 kana ture. Baay'ee dukkanadha. Barattoonni ilaalanii akka hin fiigneef ifaa aamsanii ifaa konkolaataadhaan barattoota funaanaa deemu. Gara mana hiriyaa koo yookiin immoo jaalallee koo miillaan otoo deemaa jirru konkolaataan paatroolii tokko marfatarraa as nutti ba'ee ifaa nutti ibsee akka nuti hin baqanneef fiigee fuuldura keenya dhaabbatee. Sana qofaa miti ulee poolisoonni ittiin nama rukutan akka pilaastikaa gurraacha sanaan anaa fi hiriyoota koo 3 nutumanii maalitti fiigdu nuun jedhanii sa'aatii kana eessa deemtu nuun jedhanii sanaan nu reebanii konkolaataa isaaniirra nu kaa'anii akka yaada keenyaatti mana adabaa nu geessu jennee yaadaa turre. Haa ta'uutii garuu kutaa dukkana ifaan hin jirre tokkotti nu galchanii nutti cufanii deemanii ifaan wanta hin jirreef mana seennillee hin beeknu manuma adabaa nutti fakkaatee ture. Anaa fi hiriyoonni koos rukutamnee baay'ee dadhabneerra waan ta'eef namni eessa jirra jedhee wal gaafatullee hin turre. Kanaan tilmaamaan naannoo toora sa'a 2 yookiin immoo 3 mana sana keessa turre. Hin dubbanne calluma jennee walirra nam'ineerra. Balbala cufanii bakkeedhaan immoo dhaabbatanii nu eegaa wanta jiran nutti fakkaata. Naannoo toora sa'a 2 moo 3 booda yookiin immoo halkan keessaa naannoo toora sa'a 6 haga 7tti tilmaamaan jechuudha. Qaamonni hidhatanii kuni balbala kana bananii seenanii deebisaniis cufanii ifaa nutti ibsanii ka'aanuun jedhanii gaafa kaanu lakkoofsa keenyaan 4 ta'anii dhufaniiru. Arfan keenya nu gudeedanii. Anaa fi hiriyaan koo tokko kana duratti dhiiran beeknu turre. Anaaf isheetti baay'ee nutti ulfaate. Haa ta'uutii garuu sagalee akka nuti hin dhageessisneef akka hin taanetti lamaan keenya rukutanii halkan guutuu dabareedhaan arfan isaanii nutti jijjiiramaa erga wanta barbaadan raawwatanii quufanii booda halkan mana cufanii bahanii sanaan booddee immoo hiriyoonni isaanii gara biraa lamni dhufanii arfan keenya nutti taphatanii naannoo toora sa'a 12 ta'uuf yeroo jedhu simbirrumti akkuma wacciteetti nu fuudhanii konkolaataarra nu kaahanii mooraa yuunivarsiitii duubatti nu gatanii nu biraatti deemanii arfan keenyu du'aa keenyatu jira. Ganama barii nama deemutu nu argee iyyee gara mana yaalaatti nu geessanii jaalalleen kiyyallee yeroo kanatti halkan mooraan nagaa akka
kan turre dhagahee barattoota hidhaman barattoota mana yaalaa deeman otuu gaafatuutu maqaa kiyya argatee naannoo toora sa'aatii 4 dhufee na dhaqqabee maal taatanii yeroo naan jedhu bifti keenyi fuulli keenyi akka cabe waan mul'isuuf waan taane isatti himne jechaan arfan keenya jajjabeessee ni himannaanii jabaadhaanuun jedhee haa ta'uutii garuu himachuuf qaama dhimmi isaa laallatutti deemee yeroo beeksisu isumayyuu qabanii torbee lamaa fidanii hidhamee torbee lama booddee anis hiriyoonni koos fayyinee deebisnee wal argine barattoota hidhamanitti waan dabalameef akka dhimma siyaasaan hidhametti lakkaa'anii isallee dararaa mana adabaa keessatti rukutamaa ture sirna baricha jiru ni beektu mitiire fincilli mooraa yuunivarsiitii keessaa baay'ee hadhaadha maarreegaa erga hiikamee booda waa'ee dhimma jaalala kiyyaas homaa rakkoon qabu kuni ati beektee feetee otoo hin taane akka tasaa waan si mudatedha haa ta'uutii garuu amma kabajni keessu waan badeef na dhorkuu hin qabdu waliin dhorkinu naan jedhee hanga kana ofitti qusadhee kaa'uu korraa maal ta'a guyyaa tokko isaaf hin kenneera ta'ee jedheen anillee ofitti gaabbeen kanuma akkatti namni ani hin eegne qaama kiyya taphatuuf jaalallee koo baay'een isa jaalladhu bor ittiin heeruma jedheen abdadhee dhorkee jedheen baay'ee na aarsee kanaan anis tole jedheen itti fufnee haa ta'uutii garuu gochaan kun narratti mudatee baatii 5 booda qal'oo waan hin ta'eef hanqina dhiigaa irratti immoo waan hin qabuuf daandii irra toon deemu nan kufaa barattoonni daree koo na fuudhanii mana yaalaa na geessanii yeroo mana yaalaan deemu ulfa akka taate otoo beektu seeraan maaliif nyaata hin nyaattu naan jedhanii nanna himiti jaalallee koo waliin yeroon wal qunnamtii saalaa godhu baay'een of eegan ture haa ta'uutii garuu guyyaan hin taane kuni kana natti fiddee dhuftee nan ulfaa'ee baasuus hin dandeessu jedhame dhiibbaa narra gahee fi gudeedamuu koo maatiin kiyyallee dhagahaniiru abbaan koo dhufee na gaafatee deebi'ee haa ta'uutii garuu ulfa ta'uu koo yeroon haadha kootti himu kun gonkumaa ta'uu hin danda'u jaallattee feeteetu ulfoofte naan jettee kanan isa dura gudeedameen jedhellee kana dhokachuuf waanan isaanitti dubbadhee isheetti fakkaatee abbaan koo immoo faallaa haadha koo dhaabbatee maaliif yoo jettan dhufee qaamaan na ilaaleera dirmammoo rukuttaa koo ija isaatiin argeera haati kiyya amma dafii ofirraa baasinaan jetti abbaan koo baatii 5 booddee bahuu waan hin dandeenyeef kottu barnoota dhiisiitii dahiitii deebi'inaan jedhee anis otoo haati koo na jibbituu barnoota koo waggaa 2ffaaddaan kuteen manatti galee jaalalleen koo ni beeka haa ta'uutii garuu kanaan booddee si waliin itti fufuu hin danda'u naan jedhee otoon isa jaalladhu otoon na jaallatu qaama biraarraa wanta ulfaa'eef isarraallee addan bahee hiriyoota koo barnoota koo kaayyoo koo jireenya koo dhabeen abbaa isaa kan hin beekneef fuula isaa kan hin argineef ilma dubaraa tokkoon dahee haati koo mana keessatti otoo na jibbitu gadi deebitu of wallaaltu otoo naan jettu daa'imni kuni dhalatee akka isa heerumee seeraan daheetti kunuunsa barbaaddaayii otoo naan jettu haadha ormaa otoo natti taatu haadhuma koo biratti hin dahee ulfa ta'anii rakkachuu baay'ee ulfaataadha akka kanaan booddee nan barbaanne nan beeka haa ta'uutii garuu jaalallee koof akka jireenyumaaf abdiin kutanneef immoo torbeettis guyyaa 2ttis guyyaa 3ttis nan fuudhiin nan barbaadiin haa ta'uutii garuu si balleesseen beekeen itti yaadeen wanta kana waan hin gooneef abbaa koo maddiitti maaloo siif jira naan jedhii akkan kufneef na jajjabeessi jedheen kadhadheeni innis tole naan jedhee guyyaa 2ttis guyyaa 3ttis innaaf bilbilaam jabaadhu naan jedhaam dubartiin deessee mana dahumsaa keessatti dhiphina of jibbuu cabuu ko'oomuu of jibbuu isheen argitu ishee deessee daa'ima harkatti baattutu beekaam abbaa manaa dhabanii gaa'ilaan ala miti gaa'ila keessa jiraatanillee miirri kuni baay'ee jibbisiisaadha otoo daa'imni namaddii hin jiru ta'ee lubbuu koollee otoon balleessee anaan hin gaabbisiisu miira baay'ee fokkisaa ta'e tokkotu jira akkuma isaattuu haadha koo faana otoo walitti bu'uu nagaa otoo hin dhabuu baadiyyaatti daa'ima kanan daheem naannoo baatii 5s nan lakkoofsiseem abbaan koo deemi gaamma barnoonnis banameera itti deebi'ii baradhu yeroo naan jedhu haati kiyya diqaalaa ishee eenyutti gatteetu deemtee baratti akkuma deessetti guddifatti akkuma anaan gadi na qabde gadi jetii ani eessa geessi jedheen otoo itti dhama'uuti kanaan na geessi jettee haati koo daa'ima na harkaa fuudhuu diddeem kun immoo dhukkuba gara biraanatti ta'eem baay'een jeeqameem haadha koo waliin nagaan dhabeem wantan keessan
jiru jaalallee koo duraatti himee innis baay'eetti naaf gaddee turtii baatii 5 sana booddee yookiin immoo walirraa adda baanee naannoo baatii 10tti jaalalleen koo jaalallee gara biraa qabadheera akka durii yeroo hundaa yoon sitti bilbile jaalalleen koo kuni na shakkitis anis jireenya koof gaariin ta'u yeroo hundaa siif bilbiluun kiyya jaalala kee kaleessaa akka yaadadhu na dirqamsiisa kanaaf isa dhumaaf wanta jaallattu wanta barbaadden siif godha waan barbaadu natti madhu jedhe na gaafate anis maatii koorraa adda baheen jiraachuun barbaadan jedheeni eessa immoo deemta yeroo naan jedhu biyyaan baatii na ergin jedheeni innis homaa rakkoon qabu baatii muraasa na eegi maallaqa walitti siif qabanaan jedhe baatii 3 qusatee qarshii 12,000 naaf ergee maallaqa kana qabadheen abbaa koodhaan carraan koo biyya keessaa gubateera barnoota koo saddaan kuteera biyya hambaa deemuun barbaada jedheen gaafadheeni yeroo kana inni deemii gara jaallate gara sitti tolee gara keessa kee si boqochiise daa'ima kee yoo haati kee didde ani mana ooleen siif hin qabanaan jedhe abbaan koo baay'ee na jaallata gatii guddaas natti kanfaleera sirni bara sanaa maal akka raawwatu waan na beekuuf lubbuu kootiin ooluu kooti natti gammada malee wanta narratti mudatetti akka haadha koo wallaalummaadhaan garaa natti hin jabaanne sanaan faddaalaan yookiin immoo dallaalaan barbaadame mucayyoo dubaraa tokko waliin Prosesii guuteen deebi'ee torbee tokko taa'een waan hundumaa isaa xumuradhee akka tasaa ta'ee faddaalaan yookiin immoo dallaalaan gara biyya hambaatti nama ergu magaala keenyaa namuma tokkotu jira yeroo deemnee Finfinnee torbee tokko turre ani daa'ima waan tan qabuuf mucayyoon sun immoo reefuma kutaa 9 barattuuti barnoota addaan kutee biyya hambaa waan deemtuuf isheen waan tan deenyeef ishee waliin torbee sana dabarsee anaan maqaa kooyyuu waamne haa ta'uutii garuu waraqaan keenyi yeroo garaa garaatti waan dhufeef dursa kan mucayyoo sanaatu dhufe torban 2 booddee kan kootu dhufe ishee akkuma ergeen guyyaan balali'insa xiyyaaraa koo otoon gahin guyyaa 4 dursee na waamee Finfinnee isa biraan dhaqee akka borii yookiin immoo akka har'aa wantan balali'ee biyya hambaa deemu natti fakkaatee ture haa ta'uutii garuu amma dabaree nan keetinaan jedhee dabaree maalii yeroon jedhuuni viizaan kee dhufeera balali'insi kee immoo guyyaa 5 booddee dhanaan jedhee yeroo kana ani maaliif har'atti na waamteree Finfinnee keessaa maaliin hojjedhaa namas firas hin beeku itti maddeen dhufe hin qabu yeroon jedhuuni haala kanaatiin imaluun dandeessu viizaan kee si jalaa gubataa wantan barbaadu gochuu qabdanaan jedhee guyyaan imalee na nyaachisee na obaasee toora sa'a 12tti deemee saree qabatee yeroon deemu meerre sireen qofaatti anaaf qabdee jedheen gaafadheeni yeroo kana inni maal jechuudha amma bar of harkaallee maallaqa tokko hin qabdu maallaqa kiyyaatiinin siree siif qabee jedheenaaf deebisee akkuma saattuu anis darbeen innis darbee ciisee dubbii waraabessaa farree ta'ee narra gangalachuu barbaadee hangan danda'u humni dubartummaa koo kan naaf eeyyamu of harkaan isa dhorkee maal akka dubartii durbummaa qabdu miilla kee kaniitu naan jechuun baay'ee humnaan na dhibee akka yaadasaaf akka abjuusaaf torbee tokko sana natti taphatee dabarsuuf ture haa ta'uutii garuu ani jiilan qabaa fedhii kiyyaan miti dirqisiifameen ta'een wanta na mudate nan beekaa amma immoo biyya hambaa deemeen rakkachuu daa'ima lammaffaa fidee dhufuun barbaadu kanaaf ciniinnadheen nama hin beekne gara biraaf daa'ima gara biraa ofirratti hin dabalu jedheen baay'een of qabee sanarratti immoo guyyaa anaaf inni Finfinneetti wal argine kana guyyaa itti ulfaa'uu ani danda'udha dogongorri xiqqoon uumamnaan jireenya kootu badaa maarree ciniinnachuun qaba jedheen nan ciniinnadhee guyyaa 3 halkan guutuu akka nama fincila walirratti banuu wal gangashaa andidaa inni dirqiidhaan na gudeeduuf yaalaa ture haa ta'uutii garuu hin milkoofneef guyyaa 3 booddee akka tasaa ta'ee bakka kaa'ee deemee tikeetii xiyyaaraa koo waraqaa viizaa koo fi paaspoortii koo fidee dhufee mataa dura kaawwatee balali'insi koo guyyaa 2 booddeedha guyyaa kana garuu har'a nan dabartu jedhee haaloo keessa galee garaa koo keessa akka hin taane narkutee garaa koo qabadheen qucummadheen ciisee miila kiyya banuuf yeroon didu miila isaatiin cinaacha koorraa asii gadi narkutee of qabuun dadhabee namni kun har'a na ajjeesuufidha jedheen nan sodaadhee kanaan dhumarratti miila koo banee uffata keessoo narraa baasee
qaama kiyya qaama isaatiin tuqoo yeroof jedhu harka kiyya baaseen qaama isaa qabadhee yoo harkisan ni citti yoo gadhiisan immoo ni urtii jedhanii mammaa kumitiire tarii wanta akkanaa isaan dhaqqabeetu mammaa kan ilaataa harka koo lammataa irratti dabalee akka ta'u dhabee jabeesseen qabee na gadhiisisuuf humnaa ol na dhiibuuf yeroo yaalu isumaan deebisee dhukkubaa ani immoo yoon gadhiise wanti uumamu beekamaadha kanaaf isa rukutame dagadheen egeree kiyyaaf yaadeen ciniinnadheen qabee gadhiisuun didee naannoo toora daqiiqaa 15 gadhiisuu yeroon didu dhumarratti qaamni isaas kufe amma immoo qabumti kooyyuu isa dhukkubsu jalqabee waraana hamaa jedhamuu ni danda'a atumti biyya hambaa deemte ani nama miti waraqaa kee nan kukkutanaan jedhee bakka wal'aansoorraa jirruu ka'ee bakka waraqaa sanaa deemuuf yeroof jedhu ammas gadhiisuun didee hidhaatti walitti gallee bakkuman qabee jirutti na rukuchuu yeroo jalqabu anis gadi jalaa harkisuun eegalee dhumarratti ciqilee harka isaatiin mataa kiyya keessa asii gadi na rukutee yaada gadhiisuun qabu akkuman qabadhetti iyyeen achi yeroon darbamu innis na waliin iyyee sanaan booddee gaafa inni kufu waraqaa paaspoortii viizaa maallaqa qarshii 700 giphiisaa keessa jiru tikkeettii xiyyaaraa maqaa kiyyaan kutame qabadheen meeshaa kiyya walitti qabeen mana sanaa bahee deemee sanaan booddee maal akka ta'u maal akka inni ta'e hin beeku mana sanaa baheen gara buufata xiyyaaraan deemee boolee yeroo jedhamu abbuma fedhe beekamitire deemeen balali'insi kee boru galgala dhanaan jedhani bakka buufataa terminaalaatti achuma keessa buleen imala koo taasisee amma dhufa jedheen eegaa sodaachaa dubatti naambisa jedheen baay'ee na haa ture otoo inni dhufiin imala koo gara biyya hambaatti raawwadhee nan miidheenii malee hangam akkam miidhellee hin beeku bakkan barbaadu sana gaheen maatiin viizaa kiyyanaaf deebisan sa'aatiin balalii irratti buufata xiyyaaraatti na eeganii na fudhatanii manatti galeen hojjechuu jalqabee akkam ta'e kan jedhummoo baay'ee na yaaddessaa ture haa ta'uutii garuu biyya hambaa deemeen baatii 2 booda ofii bilbila koo argatee karaa maatii na qunname hojii keenyaadhu ani fayyeera lubbuun kiyya na keessaa ba'uuf waa xiqqootu hafee yoo xiqqaate gara biyya hambaatti dubartii 30 ol ergeera sanuu deessee dubartiin ani tuffadhu akkana na gooti jedheen yaadeenuu hin beeku kan na dide hamma kana keessaa sidha gatiin mana yaalaatti yaalamaa ture garuu toonaaf kaffaltee natti tolaa baasiitti baaseera naan jedhee qaama isaa kan miidhameef jechuudha dirqiidhaan wanti ta'u hin jiru yoo miidhamtes sumatu of miidhee otuun baay'ee ofirraa si dhorkuu jedheen deebiseefi yeroo kana inni maal waan taateef erga deessee booddee akkana ilma dhiiraa diddaa yeroo naan jedhu takkaa jireenya koo balleesseera lammaffaa immoo balleessuun barbaadun jedheeni kanaan innis sin dinqisiifadhaa namni akkanaa na mudatee hin beeku jedhee haasoo jalqabee bilbillis yeroo ta'e booddee naaf bitame waliin haasa'uun eegalee namuma akkanan isa godhe waliin jaalala waliin jalqabne takkaa fuudheera haa ta'uutii garuu walii galuu dadhabanii jennaan waliiganii daa'ima toon godhatiin walirraa adda bahaniiru homaa rakkoon qabu daa'ima kee siifin guddisa jedhee akka abbaatti yerootiin deemee waggaa 3 baatii 6 kan dubbisaa ture isadha haati kiyyas ergan biyya hambaatti malee erga ta'e takkaa ta'e jettee daa'ima koonaaf guddisuu jalqabdee waggaa 4 biyya hambaan taa'ee hanga waggaa 4 kanattis jaalallee koo kana waliin yerootiin waliif bilbilaa gaddas gammachuus waliin dabarsaa yeroo gaarii waliin qabna ture waa'ee eenyummaa isaa wanta natti himeef hojii faddaalummaa kana dhiisiseen hojii biraa maallaqa mataa isaatiin akka inni eegalu taasisee innis akka fedha kiyyaatti galee hojjechuu jalqabee hojiin illee bareedaa ta'ee fi sanaan waggaa 4 booda gara biyyaatti deebi'een wal jaallanneerra seera qabeessaan gaa'ela dhaabbannee daa'ima koo qabadheen waliin jiraachuu eegalee isuma na tuffate kanatu abbaa manaa naaf ta'ee har'a daa'ima gara biraa dabaladheen waliin jiraachaan jira namoonni hedduun na beekan maallaqa kee fi kan si barbaade inni durayyuu akkanatti gaa'ela isaa diigeera yeroo naan jedhan lakkii ana caalaasatu maallaqa qabaa maallaqaaf miti kan na barbaade jedheen waliin hin jiraadha dhugumattis maallaqa koo keessaa anatu fayyadama malee inni kana godhi kana binna jedhee na gaafate hin beeku namni waa barbaade odeessuu danda'a anaaf garuu naaf ta'eera natti toleen jiraachaa jira ammayyuu rabbi kana ol si gammachiisu gaa'ela kee gaa'ela nagaa siifaa godhu naan jedha abbaa koo baay'een jaalladhu abdii hirkoo naaf ta'e bakka natti dukkanaa'etti abbaa dhugaa ta'e kan na gargaareef immoo fayyaa siif haa laatu naaf jedhaan ana obbolee keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaatiin ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa.
Yooyyaa shama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qoddee isiniif dubbiseen hin kaa'u. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi jecha kabajamtoota hordoftoonni qophii keenya seenaa ishee dhaggeeffattan yaada keessan komentii jalatti qoodaafii jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Like, share fi subscribe gochuun dagatina. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeedha. Seenaa barsiisoo fi bashannansiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa.